Akkasanii dhiifamaa namaatu narra dawwalee onlaayinii irraa na baase. Seenaame. Akkasanii muummichi ministeeraa yoo waan akkanaa kana hojjetu kan taatu taate dhugaadhaan wanti kun waan furmaata harkatuuti. Maaliif jennaan okay, seenaa. Warra gocha kana raawwate akkasitti gabbaasee TV irratti murtii isaanii yoo muramte ummanni biyyattiin guutuun arkuu qaban. Yoo san hin taane biyya harkaan qaba jee biyya amma waan yoo hin qabne khijiba isaati humna sin qabu ni khijiba. Maaliif jennaan waan kana godhuu qaba dirqama. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetiin bulchaa ja'aa jirus waan kana irratti hojjetu qoma. Biyya mootummaan ni jira jettu keessatti makiinaa takka guutuu nama takka gabbuusanii rashanoo jechuun akkam jechuudha. Mootummaadhaan jira jechuun akkam jechuudha. Kun abbaa irrummaa jechuudha. Namoonni arra jecha kanarratti Oromoo Walloo kanarratti raawwatame. Borullee nama birarra raawwatamuun isaa hafan qabu. Tana namni hundinuu beekuu qaba. Wanti kalee raawwatame arras raawwatamuun isaa waan ifa galate. Kun waan ifaati. Social media kanarratti deemaa jira. Takka social media kanarra waan akkana laxafame takka harkeen beekun. Social media kana fayyadamaa jirra. Ummata sibiilii uffatee deemu. Ummata makiinarraa gad harkanii reefka qawwee meeqa reefka meeqa makiinaa meeqa waan makiinaa takka guutuu rashana namni. Yoo ati Abiy Ahmad mootummaadha ka ifiin jettu taate ummanni kun murtiidhaaf dhiyaatu qaba. Seeraaf dhiyaatu qaba. Waan ummanni kun seeraan dhiyaatin ati waan irraa mootummaadha ifiin jettu hin qabdu. Kana jala sararreessi himna arras burus taanaan. Tana faradhu. Yoo kana hin goone garuu ummanni Itoophiyaan guutuu lafaa sikka. Warra itinaa wajjin jireetu guutuun isaanii siyoo waan takka siin godhan. Wallaahi ummanni hafilleen si tuffata faayidaa kan qabdu ummanni kun hundinuu yoo ummata kana seeraaf dhiyeessite murtiidhaaf dhiyeessite murtii jala oolchite. Ummanni kun hundi siira ni deema yoo ummata kana ammoo murtiif hin dhiyeessinaati wallaahi biyyiti guutuun si garagalti. Yoo ummata kana ammoo murtiif dhiyeessite kabajama ni harkata dhageettii ni harkata ummata kana har tokkottillee fudhatama ittiin harkatuu ni dandeessa fannoo tana yoo himatteellee mootummaa addunyaatti. Bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmad kana keessatti namoota hedduutu ittiin dhumaa jira. Abaliyan kiyya shar walii goraa nama lama bichaa laalu jira bara. Waraanni fannoodhaan nafxanyaa yeroo gabbaatee akkanatti ummata Oromoodhaa rashantu arkuun keenya arraantan kono. Takka kana duru arkineen beenu waan akkana. Garuu wanti yeroo ammaa deemaa jiru kun waan addaati waan haala nama suuqanneessu. Ummata nagaa magaalaa gabaa dhaqatee gabaa haadhaa oolee karaa baadiyyaa ifii deematu karaa qe'ee ifii deemu makiinaa guutuu qabanii kararratti yeroo akkanatti nama rashanaan takka agarreen beenu amma arkuu keenya kuni hasbunallahi awwaan kana ta'eef garuu hin beeyne maaliif akka ta'e hin beeyne kun waan ragaan gahaan lafa jiru ummata kana yoo seera dhiheessuu dadhaban garuu waan irraa biyyattii tana bulchaa jirra jettanii yaadaniif illee hin qabdanii biyyattiin tun baddee jirti biyya ijaarratoon ta'in biyya diinaa biyya facaasu jirra ummata fixaa jirra yoo jettan irraa fudhatama qaba kun. Ummanni kun yoo hin saaxilamne khalaas isin suurumachi tatteessu suuruma godhan namni fannifatee gartee gidaara irratti suuraa namni fannifatee gidaara irratti tatteessu isin sanuma jechuudha wanti biraa wanni takka illee hin jirtu. Nama makiinaa takka guutuu rashanan jechuun yaa obboleessa kiyya namni viidiyoo san hin ilaalin ni jira. Viidiyoo san sheer godheetiin jedhe jala laala guyyoo waaree jalatti sheer godhee jira wanni FB guyyoo waaree otiin sheer godhee Facebook jalatti seenaa laala Facebook kana jala namni viidiyoo san hin arkin. Saniin ala wanti namarratti ilmi namaa godhu maaltu jira. Tuffii namaatiif hangam takka akka nama tuffatan hangam takka akka mootummaa Abiy Ahmad tuffataniiti viidiyoo san waraabanii sheer godhan.
hangam takka akka ummata oromoo tuffataniiti hangam takka xaqalaa ministeera kan jaamu kabiyya sanirra suuraadhaaf kun xaqalaa ministeera maalee miti gaa'e fakkiidhaaf godota suuraa namni godarra fannifatee gidaara irratti bar suuraa bar koota gaararra taa'u suuraa qeerrensaa fakkii qeerrensaatu amma misaaleef bashoon takka yoo riiba jiraatte hantuunni ni sodaata bar bashoo san ittiin deemu hantuu takka bashoota uffateetu bashoo taphachiisaa jedhan hangam takka si tuffatanii hangam takka tuffii akkamiif isaan kanaaf qabanii viidiyoo waraabanii biyyisan keessa jiraataa gan lakkisan wanti arra isaanirra ga'e kun sirras boruu gahuudhaaf ta'a arra isaan godhan boruu kaasan caalu oromiyaa keessatti oromoo godhuudhaaf ta'an somaalee godhuudhaaf ta'an sabaa saba lammootii biyya san keessa argamtu hunda godhuudhaaf ta'an ummanni kun ummanni Itoophiyaadhaa ka hafe ka waan kan harka if qopheessuudha qaba kanarratti mootummaan biyya san keessa hin jirtu mootummaan Itoophiyaa keessa hin jirtu jechuudha yoo ummanni kun ummata kana hin dhiyeessin seeraaf ganaa wanni kanaa olii ta'uun isaa ifa gala maal jejaa kun kijiba mootummaan biyya keessa jirus hin jiru waan kana ummanni waa barreessu ummanni waa dubbatu hundi keessanuu waan kana please waan kana gabbaa qixa sirriitiin irraa dubbadha wanti kun dhimma oromoo walloo tahus dhimma nama biraa tahus wanti mirkanaa'ee dabee hin jiru godhu dhimmi kun nama achirraa makiina irraa gad darban xiyyitiidhaan qilleensarra fuudhan achi gubbatti maaliin cafaqan hadiidaan cafaqan sibiilaan jechuudha sibiilaa mataa keessa cafaqan asoo inni lafantuu inni qawweedhaan xiyyitiidhaan lafarraa fuudhan yaabbalis kiyya bar ilma namaati bar eege inni du'e lafatti ilaamii itti barata kun yeroo duraatiif addunyaa tanarraa bakka inni itti ta'e Itoophiyaa keessatti mana biyya biraa takka hin garre mootummaa Abiyyi Ahmad jalatti bulchiinsa PP jalatti Abiyyi Ahmad jalatti kun katee gocha kun waan kanarraa akka ragatti illeeti Abiyyi Ahmad addunyaadhaaf dhiheeffadhu siif gaariidha siif bu'aa qaba sammuu guutuu taateen deebiin bidoon tokko hoddaan kun yoo bishaan isaa guutuu ta'e misaaleef hoddaan kun yoo bishaan guutuu ta'e yoo bishaan itti neeyite bakka itti fudhatu hin qabu akkanan ta'e waa xiqqollee taatu yoo irratti immoo bishaan bakka itti fudhatu qaba anaa bichaa waa beekan jiin fudhadhu hayyoota keenyarraa ummata kana yoo mootummaa addunyaatitti dhiheessite ummanni kun akkanarra jira yoo jette wallaa ummanni kun addunyaallee raga sii baati maqaa keetiifillee gaariidha si sattarti jechuudha jallina mootummaa keetii kanallee si sattarti gocha inni godhe kana ragaan kun qabatamaan lafa jira ragaa biraan barbaadu ummata kana fannoo tana guututti hiikkachiiftee ummata kana harka kee jala oolchuu ni dandeessa sababa kanaatiin jechuudha sababa viidiyoo takkitti tanaatiin kanaafuu warroonni OPDOdha warroonni Abiyyi Ahmad mootummaa teessan if duwa deebi'aa if laalaa maalirraan jira maalirra keessa jirra maquma keessanuu isin balleessiti wallaahi nuti mootummaa tanii achirra teessan ta Finfinnee bulchitu Adaanech Abeebeedhaa Finfinnee bulchaa jiraattee Finfinneerra teessi yoo Finfinnee bulchaa jiraatte wantootan acha keessatti haa jiru aangoon teessan maal daleeti walla aangoon teessee harkaa kottee jirti aangoo teetii ji'iitii falmadhuutii sababa cunqurfamee moggaa dhaabbadhu Taqraa ministeerummaan keessatti dhaabbatee jira Abiyyi Ahmad amma booda yoo waan kana ammoo goruu waan kana seera jara ka oolchitu ka taatu taate sattaramtee jirta jara kana murtiif yoo hin dheessine taate sabni guutuun sabni biyya san keessa jiru sobaa sablammiin guutuun isaa si garagaluun isaa ifa gala akkasani dhimma waraana dabirsummaa ummata Oromooti irraa taanis tan asumaan dhaamsa keenya asumaan inshaallah dhimmi kan dhimma waraana dabirsummaa ummata Oromooti irraa kan haasofnu ta'a dhimmi waraana dabirsummaa ummata Oromoodhaa dhimma maaliiti yoo kan jennu taate waraana dabirsummaa ummata Oromoodhaa waraana saba ifiitiif bee waraana saba ifiitiifin qabsaahaa haa jihee bee kaayyoo fi akeekaa fi kaayyoo qaba akeekaa fi kaayyoo manaa biheef qaba waraanni dabirsummaa ummata Oromoodhaa dhugaadha akeekaa fi kaayyoo manaa bihee qaba kaayyoon inni manaa biheef san maali
kaayyoo manaabeessan guute moo hin guunneedha amma waraanni bilisummaa uummata Oromoodha. Guute moo hin guunneedha amma asirratti warroonni invaayidii ergatu feetanillee argaddaadha. Akkasuma garuu koomantii teessaniin arku waan ta'e hin beekne. Koomantiin teessan nan mul'ataa hin jirtu. Eeyyeen amma arkeetiin jira. Warroonni invaayidii ergatu feetan argaddaa. Ergaddaa lakkoofsa takka takka tuqaadha. Ergaddaan isiniin jaa. Akkasani waraanni bilisummaa uummata Oromoodha. Waraana saba isaatiif bahe. Waraana saba Fiyyaan Cuqursaa ilaa baasijee gaara keessa dhagaa boraafatee galaa jiru. Garuu waraanni kun akeekaa fi kaayyoo beef fiqiriyee Oromoodichi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh habiibi. Okay, siifin ergaa abshir. Irra deebi ergadhume. Inshallah si argeetin jira. Karaan Oro Harargee si argeetin jira inshallah. Qabadhu. Akkasii waraanni kun waraanni bilisummaa uummata Oromoodha. Waraanuma akka fannoo kana ta'e. Maaliif kan jiru abbaan feetan adeeqa abbaan feetan arrabse abbaan feete dhiisee biibii kan dhugaa jirtun sitti maali. Waraana fannoo ta'e akka waraana fannoodha. Waraana akkanaatis takka harkeen beeku waraana akka waraana bilisummaa uummata Oromoodha akka wallaala kiyyatti jechuudha. Waraanni bilisummaa uummata Oromoodha waraanuma suuraa ka'uu bichaadha ta'e waraana faayidaa takka hin qabne bakka suuraa ka'uu malee maaliif akka akkana ta'e garuu anna hin galle. Arra orbaanii iddoo takka dhaqanii suuraa kaanii gad deebi'an martuu isaanii gad deebisanii hidhannoo isaanii hidhatanii suuraa kaanii gad deebi'an. Khalaas wanti biraa takka hin jirtu kanaa gaaratti deebi'an isaan goota isaaniitti. Maaliif garuu kun kan ta'e? Naannoo takka irra dhaqanii lola banan obboleessa kiyya yaa uummata keenya yaa saba koo yoo bakka san to'atuu hin dandeenye kan hin dandeessu kataatu taate welcome anaa dhuftaa daawwatu seen. Yoo bakka san kan daawwatu hin dandeenyu taate waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa wallahi billahi isiniin jaaladha. Garuu ammoo dhugaa jirtu walitti himuun bareedduudha. Waan jirtu takka walitti himuun isiidhaa bareedduudha. Maaliif abaluu naqeeqee jettanii waan irraa nama arrabsan hin qabdan abbaan waan fareeqee kuufaan deeggaruudhaaf mirga qaba waan ta'eef. Hin qabanneeti karaan irra deebi ergadhu. Akkasanii waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa waraanuma suuraa ka'ee deemute. Maaliif rakkinni guddaan uummata deemaa jiru maali? Rakkinni gurguddaan uummata irratti deemaa jiru maali? Welcome baga dhufte maamuu mucaati. Baga nagaan dhufte isin jaa sheer godhaa jabaadhaa. Waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa bakka takka dhaqeeti lola rabbana. Bakka takkitti inni dhaqee lola rabbani. Aanaa tokkorra dhaqee lola bana. Aanaa tokkicha sanirra dhaqee lola bana. Aanaa tokkicha yoo deebitee bilisa baasuu dandeessu taate bakka sanirraa ganaa ka bilisa baaftee bakka sanirra akka uummanni ka hin deebine ka taatu taate lola banuun kee bareedduudha. Bakka san arra to'attee bor yoo ka irraa ka deemtu ka taatu taate hawaasa achi jiru saniifoo maal jaatti? Wanni guddaan ka hawaasa keenya achi fixaa jiru maali kana? Wanti hawaasni Oromoo irra dhumaa jiru kami kana? Bakka tana asirratti lola bantee asirratti dhukaastanii waraanaa hojiin sanuu guyyaa waraanni hin jirre dhukaasa bantan boo waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa suuraa ka'uman seera waraanaa keessa kan hin jiru seera waraanaa keessa waraanni bakka to'annoo jala oolche suuraa kaasee viidiyoo waraabee feesbuuk irra laxxafuun hin jiru. Hin garre wanni kanaatillee waraana kanaatillee nagarre waraana bakka dhaqee ispaaltii irra bee suuraa ka'ee gaaratti deebi'u sin agarre. Dhugaa walitti himuu wayyaa Oromoo. Waraanni bilisummaa uummata Oromootillee waan kanarraa akka woboon ammaan tanaatu woboon ammaan tana jaalmarroo walitti qabee oofu tana dhugaadha akkuma baqqalaawiin jee wobuma wanni taate woboo Mansuur Jamaal. Mansuur Jamaal kaa ol bahee bakka hundatti suuraa ka'ee gartee bakka hundatti bakka makiinaa hundi bira dhaabbatee ana Mansuur leenyi jee suuraa ka'ee deema. Wobuma Mansuur Jamaal ta'e barboo dhugaa natti himee bararraan tana baqqalaawiin liivii seenee. Waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa dhuguma wannuma ta'e Mansuur Jamaal jechuudha waraana Mansuur Jamaal kun waraanni bilisummaa uummata Oromoo ta'e waraanni bilisummaa uummata Oromoo waraana duraanii san kan nuti garre waraanni tokko akka seera waraana akka kaayoo akeekaa fi kaayoo waraanatti illee bakka takka bakka dhaqesanii to'atus dhukaasa irra banus bakka san to'annoo jala oolchus adoo suuraa ka'ee sooshaal miidiyaa irratti laxxafuu asoo hin tahinitti asoo bakka san dhaqee bakka sanitti
bakka san fiidiyoo waraabii irra bakka tana injifannee je'ee bakka boru irraa deemu hayyee ummanni kun mootummaan bilisiginnaa kun achitti waraana erga hawaasni achi jiru san maal ta'u jira ati deeti irra meeshaa harkaa qabda ati waraana as dhufe birraa ajjeefta takka aduu takka ajjeesuudha ati manaa baateef hawaasni achi jiru san hawaasa achi jiru san irra maaltu deema bakka ati irra dhukaasa irra bantee guyyaa lama sadii irra ooltee irraa deemte san ati irraa deemta hawaasa achi jiru saniifoo maal jaati hawaasni keenya kan oromoo achi jiru sanoo maal irra jiraa yaadu qabda tana bakka dheeyxee goonfattee bakka dheeyxee injifannoo agarsiifti adoo feesbuuk irra galmeessuun ta'in itti galmeessite itti dhiisi khalaas wanti irraa sooshaal miidiyaa irratti ol baaftu hin jirtu wanti walloo akkana fixe maal oromoo teenyita walloodha ummata walloo bichaan arginu ummata kophee hin barbaanne kan uffata hin barbaanne kan meeshaa rasaasa bichaa barbaadu kan rasaasa xamanu kan diina irraa dhorku ummata oromoo walloo bichaan arginu ummanni oromoo walloodha ummata goota wanti ummata oromoo walloodha arra kana fixe maaltu kaffite ummata oromoo walloodha wanti kaffite gaafa Tigireen ol seente achi keessaan ol seente isaanis wajjin mootummaa amaaraa dhahan wanni dhaanfannoo dhahan sababa saniiti kan gaafa ummanni san guyyaa waa xiqqoo seenee achi keessaa bee achirraa mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota waraanaa itti ergee achirratti jechuun ummanni kadhumuu eegale sanirratti kan isaan dhuman ummanni maaliif bakka san to'atuu hin dandeenye yeroodhaaf qabatanii irraa deeman hawaasni achi keessa jiru wajjin dee gaafa san dallaa taa'aafii turan waraana tokko yeroo waraanni tokko asirratti dhukaasa qabamtu ati hawaasni dallaa taa'aaf. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasni dallaa taa'aaf seenaa bibii qiyya. Hawaasa dallaa ta'uuf kana gaafa waraanni bakka san gallakkisee deemee hawaasni irra gaafa san maaltu ta'a? Waraanni piippii dhufee bakka san qabata waraanni bilisiginnaa kun. Hawaasa san gaafa san akkam godhuu danda'a? Hawaasni san ni rakkata hawaasni san cunqurfama hamaa jala seenaa jechuudha. Tanumaafuu waraanni adda bilisummaa uummata Oromoo kan ifiin jettan hundi keessanuu waan akkanaatirraa if eeggannoo godha. Irra deebi'ee erga ni asitti suuraa kaatanii wallahi woboon biyya keenya keessa woboon oromiyaa keessa jirtu woboo ajaa'ibaati bar woboo afaan arabaa hunda baratte ammoo wallahi woboon ajaa'ibaa takka bar woboo afaan arabaa heddee barbooda woboon biyya keenya keessa jirtu tun hundi isiitu woboo asuma baqa martuu fi tana gallakkisee ni jiraami martuu isaanii tana gallakkisanii shurrubbaa tana asii fi asiin gallakkisanii maxalajjis kana kiraash kana hidhannoo tana boombii tana mudhii guutanii hidhannoon sinnaaraa tana gaa ni jiraami gaa mudhii guutatee asii kana qabatee gaa guyyaa tokko tokko ol bee ispaaltira suuraa harkaatatti ka'ee gaddeebi'a. Akkasitti jechuudha gaa asii tana feesbuukii gallakkisaa gaa asii gaa ijoolleen mana madaamii keessa hadalee hedduutuun gaa maraachuu asii dabalaniif gaa'ee waboon biyya keessa jirtu aduu haasawtu afaan arabaatu fixxee abiibii kiyya dhugaan sitti himaniiti afaan arabaa kan akka bishaan taasifti waboo meeqaa jua seeteen dhaadhaa gooti afaan arabaa kana waboon biyyuma sababa biyya arabaa deemte moo akka minnaan biyya biyyuu tanaan jira iyyi takkaa biyya deemeen beekoo dhugomsaa kiyya weelkaan bakka nagaan dhufte invaayidii erga dhumee dhugomsaa seene mee kottu akkasitti takkaa biyyaa biyyan beeku jee akkasanii gaaboo afaan arabaa kana dhukkee irraa kaasa afaan arabaa nama gareegareerra ni haasa nama biyyi tana jiru waan akkanaa tana fa'aa jiraan isin hin jaallannu ati qosatti hin dabrini waan akkanaa tana irraa akka if qusannoon isin hin jaa wanti kanaatun saba keenyaaf gaarii miti saba keenyaaf fixuu jaamtu kun wanti hayyuun keenya Johaar Mohaammed kabajamaa fi jaalatamaan nama qabsoo karaa nagaatiin nu wayyaa qabsoon teenya karaa nagaatiin deemsifannaa ja'aa jiruuf maaliif ni beeka ummata kana arke
waan ummanni kun ta'e arke jechuudha ni beeka waan ummanni kun deemuuf arke waraanni baay'ee waraana bilisummaa uummata Oromoo maqaa waraana bilisummaa uummata Oromootiin ifjaamaniiti shiftaan gaara keessatti waan akkanaa hojjetaa jiran waraana bilisummaa Oromootii ifjaamaa alarraa maallenni galiin alarraa seenaa fi garumaaf bakka jechuu garuma ifii jiraachifatuudhaaf gaara keessa turuudha. Okay, rakkoon qabu habiibiidha galatoon. Akkasii garuma ifii jiraachisuudhaaf warroottan bosona keessa jiraatanii jira namni waluma keessa jira kan dhugaaf sabaaf bahee fi kan wanni bees ni jira kan qabsoof bees ni jira namni waluma keessa jira waan ta'eef garuu ammoo nama qabsoof bee rabbi nu haa godhu nama aduu garaaf bee as wanta hinitti garuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa irratti deebi'ee wanti isinitti dhaammadhu keessa naannoo takka naannoo to'atuu hin dandeenye takka goonkuma viidiyoo waraabdee feesbuuk irratti laxxafin goonkuma viidiyoo naannoo waraabuu hin dandeenye takka yoo dhugumaan hawaasa keenyaaf hin qabsaa yoo hettu taate goonkuma naannoo to'annoo jala oolchuu hin dandeenye booda naannoo dhiiftee deemuu hin dandeenye takka booda naannoo dhiiftee deemtu takka goonkumatti waraana keenya achirratti lola bantee ummata wajjin injifannoo galmeessitee goonku naannoo gallakiftee hin deemin yoo gallakiftee deemtee welcome baga nagaan dhufte sharafa walii ergadhu invaayidii yoo injifannoo galmeessitee bakka san to'annoo jala oolchitee goonkuma bakka san gallakiftee hin deemin takka gallakiftee yoo deemte viidiyoo hin waraabin goonkuma bakka san wanti nan irra deddeebi'ee si dhaammadhu takkitti hin tana ummanni keenya ummanni hawaasni keenya hawaasni nagaa dhumaa jira qonnaan bulaan keenya dhumaa jira barataan keenya dhumaa jira maqaa abaahoo jedhu maqaa waraana bilisummaa uummata Oromoo shanee jirran moggaasanii barataan keenya barsiisaan keenya qonnaan bulaan keenya daldalaan keenya dhumaa jira kan kana godhaa jiru maqaa waraana bilisummaa uummata Oromoo maqaa shanee jedhamuun kan hawaasni keenya magaalaa takka irraa magaalaa takka sossoo'uu dadhabe maqaa waraana bilisummaa uummata Oromoo jedhamu bichaani kan kana godhamaa jiru kana beekuu qabdan isin waraanni bilisummaa uummata Oromoodhaa maqaa keenyaan akka hawaasni dararamaa jiru isin hawaasaaf yoo kan dararamtan taate magaalattii takka yeroo qabattanii yeroo dhukaasa irra bantanii yeroo lola eegaltan magaalaa san goonkuma viidiyoo waraabdanii feesbuuk irratti laxxafina goonkuma magaalaa san keessa dhaabbattanii suuraa kaatanii feesbuuk irratti laxxafina bilees bakka kanaa gonfanii bakka eenyu timtan eenyu agarsiiftan takka waraana fannoo fi waraana bilisummaa uummata Oromoo malee hawaan dalage wanni fannoon ol ka'uu dhabdee maaliif wanni fannoo yeroo hunda gaddeemtuuf uummanni amaaraa kun bilisummaa wanti yeroo hunda kufaa ta'e maaliif wanta inni waan dalage if jalaa dirree baasaa yaan uummanni uummata gowwaadha waan dalage dirree baasaa yaa yoo amma asitti nama tokko wajjiis nama san viidiyoo irraa waraaba kaan irraa waraabaa kaan nijjeessa viidiyoo sana eessa geessan feesbuuk irra geessan hajii akkanatti eessaa waan hin dhufte waraanni tooftaa qaba tooftaa waraanni ittiin loluu jira waraanni waan dalage takka ol baasee hin maxxansu FIB irratti goonkuma waraana maxxansu hin agarre waraana adda bilisummaa uummata Oromootii fi waraana fannoo malee waraanni Tigraay kun nama hangam ajjeesan hangam takka nama fixan takka isaanii waa laxxafu gortanii takka waraana Tigraay kan waa laxxafu tokkaan agarre yoo namni agartan jiraatan illee hin beeku malee takka ayyati jaan harkeen beeku hin laxxafan goonkuma laxxafan waan dalagan bakka tarkaan birra fudhatan san nama hanqafaran ajjeesanis hin laxxafan khalaas seera waraanaati gaa kun nama hangana finna jennee addunyaa beeksisaa yaanee akkamitti addunyaan isaan tafqabbalti addunyaa nama fixaattu ni jirti namni hankan bar'aan hanka waraa yoo waraana bilisummaa yoo amma deeggaraa waraana bilisummaa uummata Oromooti na beektan namni hundinuu ijoollonni tokko tokko namni beektan warra kaan illee kan hin beekne deeggaraa waraana bilisummaa uummata Oromooti yan garuu ammoo waraana kana waan inni qabu rakkina waraana kun qabu niin qeeqa namni nagaa fudhatu jiru namni orku jiru mirgaan qabachuu qeequdha maaliif jennaan anuu bar kanuma amma namoonni waraana bilisummaa uummata Oromoo deeggartan kun waraanni waraana bilisummaa uummata Oromoo deeggartan kun maaliif jennaan waan isin gocha isin godhaa jirtan gocha waraana bilisummaa uummata Oromoo godhaa jiru raawwataa jiru viidiyoo nama ajjeesee yoo laxxafe atuun isee kun akkam waan akkanaa dalaguu dandeetta waan daleedu dalagi habiibii waan daleedan dalagaa namni hin dalaginaa yoo jiru qabsoon dhugaa qabsoon bilisummaan isaa argamti qawween
kana jedhamu irra waltan qabsoon afaan qawweetiin malee argamtu hin jirtu keessaafuu biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti qabsoon afaan qawweetiin malee qabsoon gama biraatiin argamtu gonkum hin jirtu kana jedha sararree waliin afaan qawweetiin argamti qabsoon dhugaa seefin ergaa qoy qabaddu si ergeetiin jiraa qabsoon afaan qawweetiin argamti tanumaafuu warroonni garuu bakka takka yeroo daleedanitti bakka takkittiisan yoo bakkisan bakka zalaalam irraa hin kaane taate amma misaaliif wallaggaa keessatti bakka biraa bilisoomsuu dhiisadha wallagguma haa bilisoomsinu sharafa firraa deebisu jirta siif firraa deebisu jiraa fi waa sharafa waa shabahaa keetaatee hin beekneen firraa deebistaa kan akkasitti bakka ayya السلام عليكم. alaikum salaam كم نجا فيانا ayya wallahi alhamdulillah ماذا جرت aboo woma takka takka haasoo jirra ايه akkasani ayyeega woma adeemsa biyya keessa deemaa jiruu fi kana kanarraa mareetu jirra maal qabdamee ati maal hin dhufte أرى وبو يرجع تهتني جدا قايدي تجوادا woboon وبون bar suuraa ka'uu malee biraa dhiifte وبوني بكسانتي ومجرى جت جرتا suuraa ol baateetuma suuraa ka'uu malee bakka ofirraa dhiisan bo mee ati asirratti yaada أمني maalii yaada kennuu qoodime hawaasaa qoodime yaada kennu أي عندك يسانو ما هاتو غرو إيه وانتك أسمو بيغني وباوجت يا سريني بيتا سر ما في فرا إيه جت ورمو سلا وعند من ما سافت بيتا صعبان دخل دربة بتيلا كان دربة تجاني سنماز تكشون قال لي سيملي واين وبو داخل والفاتا دلنا ayya سنماز كلف نجا سنماز كلف نجا سلا إنسان بيخلي تو يسر سني بريدو ترى haya أكنت جا سر سني ننجا سر ريسا مقالة در هيوتا خينيا في خنا مقام بلسنا لا ينان يچودا زنارة خينيا اسمالا كتبابني تي برامي كمالا كتبابني تي تيرا زنارة خينيا رتني سورانين كينا ينان ابو مالا كتبابني تبلي سو ففتورا ميكاتو صندوق كتاو جرا ففتورا كتبابني متا ميك woboon bar harakaata malee biraa dhiifte amma namoonni na xaaranis hana xaaranii malee kaawaan jiru meenna woboon harakaata godhu malee biraa dhiifte woboon ammaan tanaatun xiqqishoo galgala kana baqqalaawi tokko dhageeffadheetin woboon ammaan tanaatu wannuma taati Mansuur Jamaal ka bakka hunda suuraa ka'ee gartee woboon ammaan tanaatu wobu Mansuur Jamaal taati wallaa qoblaan na jeese وابو ويما وابو قصورا خورا تقفى باتي بلتي جرتي بر وابو سور مخو في نما قرار ديمو لا تيت ملip gote tuma kana sawuru garuu kun ta'uun qabu gaa maaliif jennaan eega saba kiyyaa fi hin qabsaa jettee baadet eega kaayyoo waraanni itti bilisummaa Oromoo kan jedhu kun akeekaa fi kaayyoo manaa beef qaba akeekaa fi kaayyoo manaa beefsan dirqama guutuu qaba dirqama raawwatu qaba maaliif jennaani wanni tokko amma magaalaa takka irratti dhaqaniiti dhukaasa banan magaalaa sana irra dhukaasa banuun badiin qabdu garuu amma magaalaa san viidiyoo waraabee feesbuuk irra laxxafuunoo viidiyoo waraabanii faayibirra kaan hayyee arraan tan isaan gallakkisanii deeman gaafa isaan bakka isaan gallakkisanii deemanii waraanni piipii waraanni bilisiginnaa kun gaafa dhufe ummata sana irratti maal dalaga qonnaan bulaa keenya hawaasa nagaan qotataa jiru irratti maal dalaga daldalaa keenya irratti maal dalaga barataa keenya irratti maal dalaga hawaasni bakka san jiru cunqurfama inni keessa jiru cunqurfama akkami kun maal ifte bakka saditti ilaali diina keenya dhugaadha waboon saba keenya waboo hin tuynu ammallee yaani gorsuu barbaanneeti maleedha beeyta hin tuynu waboo sanummaa waboo hin tuynu gorsuu barbaanneeti akka gartee ibsirra isa maaliif iccitii fi kaf jalaan baafne
iccitii fi kif jalaa hin baafne bakka dha'u jiran bakka dha'uu barbaadan if jalaa akka hin himne feesbuuk irratti akka hin himne lolli siyaasaadhaan malee hin ta'u. Lolli siyaasaadhaan malee akkamitti dirree ba'ee lola yoo itti jabaallee laafataa haa ta'u immoo siyaasaa ta'e itti ooffachuudhaaf iccitii ta'e dhoofachuu qabda. Diinaa cabsaa yoo itti iccitii ta'e dhoofachuu qabda. Isaan akkaan seenu boru barii tana dhugaan barii bakka kanaatti irra bobba'uun qaba jettee yoo timmaan tana waan tokko adeemsa tokko himte edana himte boru barii sanii karaa silaatii qophaa'uu sana qophaa'anii si eeggatan akkamitti diina cabsuu dandeessa. Karaan si dura filamee jira. Bakka tanaaf egaa bakka tanaaf obbo gorsuu barbaanneeti malee obbo jibbineetii miti gootomsa. Ija nutti hin baasin wantidha obbo gorsuu barbaanneeti malee jibbineetii miti. Maal jaa gootomsaan hin dubbatu. Seen naan akkasi obboon haaf sirreessituu sirreessaa jennaani bakka too iccitii himuu sanitti. Qabsoon isaan irra jiran qabsoo bareedduudha. Karaa bareeda irra jiran dhugaa amma biyyattii Itoophiyaa jedhamtu keessatti qabsoon karaa nagaatillee nu barbaachisa. Garuu immoo afaan qawweetillee nu barbaachisa. Afaan qawwee akkatti nu barbaachisu qaba. Maaliif afaan qawweedha nu barbaachisullee isaan amma waan tokko waan himaniif qaban. Isaan amma himuun isaan wanni isaan barbaachiseef himuun isaaniif akka waan yoo himne obbooni qabsoo irra jirti jaanii ummanni biyya alaa jiru kan gargaarsaan bira dhaabbatu jechuudhaaf nuti ni beekna akkattuu ni gargaarra nuti saba keenya malee iccitii isaaniif jalaa himuun gaarii miti. Har'a dhufeetiin si wajjin dhaabbadhee suuraa ka'a bara. Har'a dhufeetiin sharafa wajjin dhaabbadhee suuraa ka'a. Boru waan sharafa daldalaadha yookaan barsiisaadha yookaan barataadha yookaan qonnaa bulaadha. Waan ta'eef har'a sima gwaayin deemaan maaliif jennaan gama bootaa diyyattiin deebi'a. Ammoo ati hooree maaltu sirra gaafu? Rakkoodha gaa egaa. Wanti sirra goo rakkoo guddoodha. Ifi ati ni baafatta. Waan akkanaa kanarraa akka qosatan asumaanuu. Amma wanni guddaan wanni uummata miidhaa jiru maali? Uummata tokko naannoo tokkotti obboon bakka kanaa jirti yaada jaamu garteeme. Sanii sababa obboon bakka kanaa jirti jaaniini jechuudha. Dhaqanii mootummaan daaraa namaa qaa jira. Isinuu obboodha jaanii. Waa obboon bakka san keessa ha bakka sanii jirre bakka sanii ha deemuudhaa teessu ni jirraa jaaniif jechuudha. Waan akkasiisan inshaallah rabbi haa qajeelchu hundaa'u. Mashiita Adam irra deebi'e ergadhume. Akkasan rabbi haa qajeelchu waan akkanaa tana nuti irraa haasa'u jirru wanti kanaaf waan fokkotaadha. Akkasumatti wantoonni ammaan tana viidiyoon amma guyyaa dheengadda amma sanitaniis dura irraa haasa'u jiru viidiyoon guyyaa dheengadda waan irra gabbaate sooshaal miidiyaa irratti gabbaatee akkasitti jechuun nama fixe akkasitti irraa wanni jaansani. Wanti kan viidiyoon bakka taatellee namni garii namoonni hedduun Oromoo Wallootii ja'aa jiran garuu waan san bakka siin taate hin beekne. Waan akkanaa nafaa biyya keessatti Itoophiyaa keessatti waan akkanaa waan takkaa iyyan harkutti namatti ulfaatu waan laalutti namatti ulfaatu nama suukanneessu waan adda addaa harkaa jirra wallaahi guyyaa bari'uu kanarraa wooma hamtu harkaa jirra. Inshaallah rabbi alaa waan ta'eef hin beekne garuu. Rabbi alaafis inshaallah hundaatu hidhiisi. Biyya teenyaas biyya nagaa rabbi haa godhu nagaa rabbi nuti itti haa buusu. Inshaallah biyya bilisummaadha wanni akkatti rabbi nu haa godhuuti. Akkasan eegamee ajandaa maal fa'aa qabdame yaada qabdu ibsadhu asumaan. Walaa yaada keetuma kanaas deeggara jeetumaan dhufee beekta. Malee yaada biroo qabaddeetii miti. Keetuma kana gargaarsi ta'uudhaaf egaa. Maljee galatoomi gaaboo hiiti. Rakkoon qabu inshaallah ka yeroo hunda ka waliin bal'inaan kan ilaallu ta'a. Namoonni waan jiru kana namni rafaniin saafee ta'a namni silaalu waan jiru nun beekani akka isaan hin balleessine. Sharaf
Halo, sabakaa isaatti dhaabeensaa akkasan egaayii Oromoo teenyaa saba kiyyaa maal egaa booyyiti gurguddoon tuni qabadhumee jala akkasan obboleessa kiyyaa bihee jira shabakaadhaan saa irra deebi'ee ergadhu obboleessa kiyyaa waan akkanaa tana faadha gaayii ammasiin gaa ajandaan inshaallah ajandaan asirratti deemaa jiru takka tawaahee miyyoo baangaalii yarumtee tana miyyoon takka deebisaa quubsaa deebiftee fi jirti nan fakkaatti warroonni dhiironni keessaafuu dhiironni Dubaayii keessa jirtan waa'ee baangaalii naasa'inaadhaa jette maaliif jennaan waa'ee kitaaba tokko baruudhaaf waan kitaaba san keessa jiru kitaaba tokko waan kitaaba sanii beekuudhaaf waan kitaaba san keessa jiru dubbisuu qabdaa jettee miyyoon kan gabaabatti irraa fedhe dhiira keenya hundaa'u akkasani waa hundaafuu akkuma jechuu wanniidhaan waraanni ummanni gantuun ummanni amaaraadhaa ummanni afaan oromoo dubbati'an oromoodha ifiin je'e saba keenya fedhaa jirutti ummanni keenya kanaatu oromoodha kanaatu saba biraati edda walii wallaaletti ijoollonni keenya kanneen as keessatti argamanilleen kanaaf baangaaliidhaa fi kanaatu oromoodha adda wallaalan fakkaatti dhiironni keenya kan oromoodhaati. Asumaanoo kaa dhiironni keenya kan oromoodha ka baangaaliin dhalaan teenya keessatti dabarteetilleedha dhalaa amaarinyaa fa'aa barsiifte nama baangaaliin takka takka amaarinyaadhaan si taasifti takka takka oromiyaadhaan si taasifti yeroo kana garus garuu wallahi waan ajaa'ibaati waan hedduu takka nama ajaa'ibsiisu garuu waan akkanaa tana fa'aadha kaayii dhiironni keenyas rakkina kana inshaallahi akka irraa qusatan dhaloonni keenyas waan kana akkanaa irraa akka qusatan hammaatee toluu badee badus gaaroomus hammaatus tolus eenyu wayya dhiiga kee wayya saba kee wayya saba kee dhabduu biyyatee wayya lammii tee wayya jaalattus jibbitus alagaan alaguma alagaan waan takka waan sii gootu hin qabdu kana jala sararee keessatti maali takka obboleessa kee deebi'ee fakkaatti. Akkasaniin isiniin ja'a meegaa ayyeeko maaliif waan malee dubbachuu deemtaa feetee ammaan tana. Shabakaa nama asii shabakaa. mee waa'ee sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru sanarraa mee waan quba qabdu mee waa'ee baangaalii sanarraa mee akhbaareessime shabakaan qabdu shabakaan akkas qabees hin ta'a akkasan egaa obboleessa kiyya shariif shabakaan isaa laafaan fakkaatti akkasani dhiironni keenya kan oromoodhaatis gaa maal jette miyyoon beektaa miyyoon kaafidanii haasa'isan kaa dhiirota keenya kan oromootirraa heeruma illee harkee waan inni naa godhe hin garreette akkasan egaa mumkin dadhabuu dandeessanii dhiironni keenya hedduun illee biyya rabaa kana keessatti kiniina nyaatanii jaartii hojii raftan jedhanii waan akkana kanarraa qusadhaadhaan isiniin ja'a warroonni kiniina nyaatanii jaartii wajjin galtanilleen waan akkana kanarraa qusadhaa dhalaan teenya isin tuffattee jirti dhalaan teenya tuffattee kunoo baangaalii jala jaa'aa jirti kunoo baangaalii taan afaan amaaraa haasoyti taan afaan oromoo haasoyti halaas baangaaliin afaan keenya bartee afaan keenya nu dubbatu jirti waan ta'eef tanumaafuu waan kanarraa dhiironni keenyalleen akka eebsirreessitaniin isiniin ja'a tanumaafuu gaadhaloonilleen isinillee warroonni yaadanii alagaa heerumtanii immoo garuu akka haramoonni itin heerumtanii aadiidha nama heerumuun ummanni muslimni heerumuun aadiidha muslimni akka kiristaanillee heerumuun waan rakkoo qabaatee miti kuni tanumaafuu jechuudha garuu ammoo haruma ni jiraame haruma halaaliin akkasitti nafaa wal godhatanii bultii teessayyoo jaarratanii bareedaa garuu immoo kana hundarra yeroo ammaan tana namni lammii ifiitu jechuudha lammii jechuudha nama gandaatu jechuudha warra oromoo dhiisi saba ifii dhiisi nama biyya biraatu heerumuu dhalaan ammaan tana namni if baree jira namoonni tokko malee nama tokko malee namni tokko if baree jira meesiin deebisaa qosaa baay'ee ifirraa deebisaa ni beensa mumkin ni beensa mee beesti rooza tana mee seenime oo seenimeeti beesti rooza idile seenime hotu adi seenime karteeffattee na daawwatu jirtaayi mee seenime inshallah waan takka takka irraa kanuma qooddu ta'a
qabadhuuti seeni akkasanii gaa'ee dubarroonni keenyallee shamarran keenyallee waan akkanaa tanarraa filees akka eef gorsitanii warroonni heeruma barbaadanillee heerumaadha garuu ammoo yeroo ammaan tanaa tanatti namoonni hundinuu if baratanii jiranii sabni hundinuu if baratee jira waan ta'eef yeroo sabni saba ifii heerumuu namni saba ifii bira kutee nama gandaa barbaadutu jiru kanatti isin yeroo alagaa heerumtan rakkoodha alagaan alaguma yeroo biyya alaatul asin teessanii alaatul sudaribaan jiraatanii alaatul dubaan jiraatanii alaatul biyya inni isin fuudhesan hin jiraattan waan taateef biyya biraa isin oofuu danda'a biyya biraa gaafa inni isin oofe alaas bee jira biyya biraa gaafa inni isin oofe biyya biraa sanatti isin rakkisuu danda'a alagaan alaguma kuma jenna biyya biraa sanatti haala rakkoo cimtuu isin gaggeessuu danda'a yoo inni isin ajjeese dhiiga keessa namni isinii gaafatu hin jiru waan ta'eef waan akkanaa kanarraa akka if qusattan isin lammiin oromoodha waan akkanaa kanarraa if qusadhaan isin jabaleessi inshaallah waan akkaniin walitti deebinu ta'a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجان ناجرادان سنجار أمس خير خنا ولي شير قرا غروب درتي إن شاء الله لكن غاريس نفاتو وان قبل نوام برا خيرو برا ولد يبنتها لكن غاريس نفاتو نجار سبحان نجان ناجراد دا